ilaala. Dhugaa rabbii wanni kun isinumaafuu barumsa ta'a jechuudha. Warroota biyya Arabaas ta'e biyya Ameerikaas ta'e lafa kamuu jiraadha. Warra eessa jirtaniif fakkeenya isiniif ta'a. Dhugaa rabbii anaaf garuu fakkeenyas naa ta'a. An abbaa kiyyaa faadha kiyyaafis akka kanaa miti. Har'a dalagannee walitti qabannee lafaanee itti dhiphannee itti cinqamnee itti mataa dhukkubsannee itti madaamii faana wallollee itti beelofnee bakka waa nuti ittiin taane hin jirru jechuudha birrii argachuudhaaf. Garuu birrii nuyi funaannee walitti qabnu kun haadha abbaa keenya hin gammachiisu taanaan akka ofii itti gammanna jennee sammuu keenya amansiisnee birrii kana walitti qabannee gaafa dhaqnee halagaatti heerumnu halagaan akka waan nu wajjiniin hojjetee fidee fatah hedheetti jiraata. Fatah hedheetti gammada. Har'ahu haati abbaan keenyan argatan taanaan haati abbaan keenya ittiin hin gammadan taanaan dhuguma rabbiiti uumaa takka faayidaa qabu. Uumaa takka idimee zalaalamii abaaramaa gubachaa cinqamaa dallanaa jiraadha. Garuu an akka kootti akka nama dhuunfaa tokkootti hamma biyya ormaa jirtanittis ta'e biyya keessatti sabbaa qabeenyaa ta'a maallaqas qabaadhaa dhabaasu. Haadhaaf abbaa keessan gammachiisuudhaaf kufaa ka'a. Dhagaa baadhaa. Maaf udaan hin ta'in maaf udaan hin gurguriin haadha abbaa ofii gammachiisuuf jecha halagaa gammachiisuufu halkaniif guyyaa jala suruxeen akka sareera barbaaddu. Mee ilaala viidiyoo kana ilaala. Viidiyoo kanarraa waa baay'ee baattu. Ilmi isaa baatee kophee matanaa fi surree tanala ilmi isaa Ameerikaa jira. Laalme dubbadhu wallaan innummaan dhufaa laalu oomaan jennu nama baay'ee irraa gorsa fudhata ustaad namni baay'een akkanaa yoona baay'eetu jira irratti fulaali jennaan intala dheengaddaallee gartanii bitaa haadhaa waggaa 26 suudii teettee waa takka haadhallee yaadan kuni lammata sun suudii jirti kun Ameerikaa US Ameerikaa jira rabbitti aanee eenyutu dubbate rabbi ufitti aansee eenyuun dubbate واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. أكنا بريك أبا إيش؟ ربي أبا أكنا وانا أبا جزاء أبا أكنا مالك سيا. مال توران كي جار سنجر. جارتي أوكين جار سنجر. ما جت. Akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa kooti fayyaa kooti waaqayyo hagaletu sinillee nagaa akka qabdan habdiin qabaa nagaa keessan lafuma jirtanitti irraa hafaa haa ta'u. Hamuumuun natti baay'atamoo akkamisin nagumaami warroonni maamila kiyya taatanittanis galatoomaa ulfaadhaa warri hin taanes naa ta'a sinin jedha walaa jajjabeessinu yoo nu wal jabeessine malee ormi bakkeedhaa dhufee walluun jabeessuu sinin jedha. yuutuubii koo sabiskiraayibii laayikii sheerii naa gochuu hin dagatinaa sinin jedha. Suuraa asirratti argamaa jiru kanan agartu inni wayyaa gurraacha Hamed Culuu Hamed eenyu jedha namni isa wallaaleen jiru jaarsa bukkeessa haa jiru immoo dhaabatu immoo ilaala amma jaarsi kun wayyaa isaa ilaalaati seenaa isaa immoo viidiyoo irratti agartu ilma Ameerikaa irraa qabaadha garuu uffatan qabu kan irra buluun qabu waan nyaatuun qabu maatii beetasabaan jechuudha garuu immoo ilma takka qaba Ameerikaa irraa. Mee biyya Ameerikaa laala biyya Arabaa laala hagam akka wal caalanii fi hagam akka wal gatan jechuudha. Garuu keessaa baatee waan keessa dabartee kan hin yaadanne namni hin jiraa nama jechisiisa. Amma fakkeenya maal fudhatan asirratti isaanii
mucaa eengadda biyya Suudii deemtee biyya Suudii irraa immoo daa'ima qabattee gara haadha ishiitti galtee dubbachaa jiru. Waggaa 26 Suudii keessa teesse haadha ishii hin gargaarre. Garuu deebitee gaafa galtu haadhaan jibbamteedhaan. Dhugumadha ammoo. Dhugumadha. Maaliif beektu? Ilaala jaarsa kana. Wayyaasa ilaala. Dhugaa Rabbii ilaala wayyaasa. Wayyaadha tiyya, wayya abbaa tiyya. Garuu ilma Ameerikaa irraa qaba. Hamediitiin iyyuu waa'ee jaarsi kun ilma Ameerikaa irraa qabaachuu baay'isee isa dinqe. Baay'ee makolfe. Waan dubbatuuf waan jedhu dhabnaan itti kolfe jechuudha. Mee jaarsa kana ilaala akkanumatti immoo namuma biyya Ameerikaa irraa miti nama dhala biyya Arabaa irraa qabu fakkaata. Isa bukkeessaa ilaala. Isa bukkeessaatu haftaamii fakkaata. Isa bukkeessaatu nama dhala qabu. Ameerikaa irraa nama qabu fakkaata. Namichi isa bukkee dhaabatu kanatu. Garuu isa taazabni irraa jaarsi. Nuyi isa taazabni irraa. Isa tuffannee irraa. Jedhe. Dhuguma Rabbiin siniin jedha. Warroonni biyya Arabaas jiraadha biyya kamiyyuu jiraadha. Laffaatii keessan halagaatu isin wajjiniin itti jiraata. Garuu haadha abbaa keessa yoo gammachiistan galli keessanis bareeda, ganamni keessanis bareedaadha. Dhuguman sinitti himan akka kootti. Anamma fakkeenyaaf har'a biyya Arabaa keessan jira. Garuu abbaa kiyyaaf bakka haadha kiyyaaf maal godhe gammadu laati. Yoo maal isaaniin jedhe yoo maal isaanii godhe gammadu laati. Bakka otoo isaaniin argin waan isaanii hin beeyne waan isaanii yaannin isaanii godha. Akkana achitti immoo maal feetu maal sin gargaaru maal rakkattu maaltu jira maaltu hin jiru jedheen gaafadha. Qabna nutoo qabna homaa yaaddayin yoo sannaan jedhanii qabnaan isaanii ana garaa nan gahu. Dhuguma Rabbii qabnaan isaanii ana garaa nan gahu. Akkuma nama tokko mana qotatanii nyaatu gabaree galchatu of dandahanii ofirraa yoo hafanii nama gargaaru. Isumarrattu ana garaan ashinaan hin jedhu. Maal dhabdee gaashee maal dhabdee teeteen jedha. Maal rakkattan. Ijoolles nan gaafadha obboloota kiyya. Dubaraaf ana hangafti. Warra ana duraas warra ana boodaas maal rakkattan maal sin gargaaruun jedha. Maal rakkattan yoo jettan isaaniif gochuu utuu dhiistanii rakkina isaan keessa jiran gaafachuun gargaarsarra hin caala. Anamma bakka utuu foon ofii kennanii maatiin ofii foon dhala ofii nyaatanii gammadu jedhanii ani foon kiyya kutee abbaa kiyyaaf haadha kiyyaaf nan kenna. Dhugaa waaqa jiraata. Bakka ana maatii abbaa kiyyaaf haadha kiyyaaf keessuma maatiin irra dhaladheef ana lubbuun kiyya nan mararu. Osoo lubbuu kee kennitee isaan jannata galu naan jedhanii ani lubbuu kiyyan kennaaf. Dhuguma Rabbii bakka maal akkan godhee isaan gammachiisu tooftaanuma barbaada. Siniifisaa guutuu siniifisaa hir'atu maatii keessan gargaara. Maatii keessan keessuma haadha abbaa keessan gargaara. Osoo yeroo qabdanii osoo aduun keessan ifaa jiru, osoo guyyaan sinitti hin dukkanaa'in, osoo akka ammaa humna hin fixiin, osoo akka ammaa leexaa keessan qobaa jirtanii dhaqxanii hin dammaramin haadha abbaa keessan gargaara. Isaan gaafa sin argatan gaafa sin biyyaa baatan baay'ee sinitti gammadu. Intala abbaa baluu achi jirti, ilma abbaa baluu achi jirti, maqaan keessan guddaadha. Garuu golli haadha abbaa keessanii zeeroo yoo ta'e garaan isaanii yoo sinitti gadde jireenyi illee siniin qajeelu waan hojjetan illee siniin milkaa'u. Kanaatiifuu haadha abbaa keessan gargaaradhaa. Yeroo qabdanitti gammachiifadhaa osoo lubbuun jiranii. Osoo lubbuun jiranii gaafa isaan lubbuun darban otoon akkas godhee jiraadhe. Osoo yeroo isaan jiranii akkas godhee birreen mana kenneefii jiraadhe. Mana akkasii godheefii jiraadhe. Uffata akkasii godheefii jiraadhe hin jedhiina. Har'a gargaara osoo isaan lubbuun jiranii. Booddee osoo jechuun har'a gargaartanii gaafa isaan lubbuun darban kolfuus ni wayya. Kun akka kootti. Har'a namichi kun ala Ameerikaa irraa qaba garuu uffata isaa laala.
bifa namummaa isaa ilaalaa. Osoo nyaata gaarii qabaate, otoo uffata gaarii qabaate, osoo mana gaarii qabaate, otoo siree gaarii qabaate, jaarsi kun akkanatti golloddaa'ee hin dhaabbatu. Akkanatti wayyaan irratti hin ciccitu. Garuu salphataa ilmaa qaba malee kabajamaa ilmaan qabu jaarsi kun. Haadha garaa qaba. Ka garaasaa bira hin dabarre. Kan ofittoo ofiif yaadu malee kan maatii koo haadha koo abbaa koo gargaaradha namni jiru isa bira hin jiraanne. Amma kun namichi kun Muhammed kun itti kolfe dhugaa rabbii dubbiin una harkaa badeedhe. Mee ilaalaa waanuma jaarsi kun fakkaatu ilaalaa osoo abbaa koo ta'eeyoo ji'a itti yaada. Warri kanaan dura amma biyya Arabaa keessa jirtanitti dura osoo hin gargaariin haadha abbaa keessanii birriin isin mararee guduunfattanii ciqiq gootanii kaa'aa jirtan ila nama kanarraa barumsa isinii ta'a gargaara. Haadha abbaa keessan gargaaradha. Gammachiifadha. Eebba isaanii fudhadha. Abbaan abbaa keetii yoo jiraate haati haadha keetii yoo jiraatte abbaan haadha keetii yoo jiraate haati abbaa keetii yoo jiraatte sadaqadha. Gargaariini akko akaakayyu kana isinii godha. Eebbi isaan isin eebbisanii waan gaarii isinii fida. Abaarsa isinitti hin fidu yoo eebba isinii fida. Sadaqadha. Gargaaradha abbaa keessan haadha keessan. Ilalaala wayyaa namicha baay'ee cicciteera bakka. Anaa nyaatu dhugaa rabbi. Osoo lubbuun jiru abbaan kiyya wayyaa cita narraan uffati narraan beelayin. Osoo ani lubbuun jiru dhuguma rabbi garuu ergan ani du'e akka barbaade. Dhala ana malee nama 9 qaba. Nama malee nama 12 qaba. Kanaatiifuu osoo yeroo qabdanii abbaa keessaniif haadha keessan gargaaradha. Osoo aduun jirtu osoo aduun hin lixiin. Osoo humna qabdanii osoo humni keessan hin dhumiin. Osoo maallaqa qabdanii osoo halagaan sinirraa hin nyaatiin. Haadha abbaa keessan gammachiifadha. Eebba isaanii fudhadha. Otoo isaan hin beekin sapiraayizii godha abbaa ummaa. Dhaqaa nama ofii nama yoo dhabdanillee halagaa bakkee yoo kadhatan halagaan bakkee garaa isinitti hin jabaatu.